maalon godhina wayyaa amma sa'aatii meeqaam bilbiluma kiyyarree qabadhee toon baane akkasitti niitiin natti iyyitee toon manaan aariiti. Nay, mucaan Oromoodha miti. Eessaa dhuftee yoo? Bakka dalaguu hin bade. Maal naannoo turta? Bakka dalaguu badee? Na fuudhinaan galmee mana keessanitti na fuudhinaan galmee. Homaa waa takka naasoo hin uummanne taasisan lafaan deemanii na argani kottu mana keessanitti. Mee karaa irraa godhate karaa irraa gayaana nu yaasni. Manti kiasi? Kophaa galtaa? Kophaan leengaluu ijoolleen yeroo tokko dhufti dalagaa qabdi torbaan fa'aan dhufan. Bareedaadha. Manti kee baay'ee bareeda. Manni kee baay'ee bareeda. Mana bareedaa kana keessa koomuma kee galta? Ijoolleen hin dhufti torbaan hin baati barre. Haadha manaan qabdu? Haadha manaan qabu. Akkamitti mana bareedaa kana odoo qabdu odoo haadha manaa fuudhin hanga ammaatti teessa? Hiriyoota tokko wajjin ta'a hiriyoonni torbaan hin dhufti. Mana tokko keessa moo? Mana tokkos miti yerres biriyaa isaan kanaa qabattee jirti. Maarree kun keetuma kaakoomumatti qabatte kana? Kuni kiyyuma kuni kootu. Maaliif amma ammaatitti fuunere? Maal fuune? Dubartiin hin jirtu birata fuudhaaf ta'a heerumaaf ta'a asitti. Akkamitti namni dubartiin nama akka keetii kana argattee heerumuu diddi? Akkuma jedhe jarri baay'eedha laakiin bultiif taatutu hin jirre. Maaliif? Ijoollee biyyaa fa'aa qabdu jira taasistu heerumtee addaan baatetu jira jaarsaan. Kanaaf ammoo ani wanta na dura fuudhaniif Maaltee wanti goote fuudhuun barbaade. Maal rakkoo qabaree? Ani faan hin heerumne ijoollee irra hin qabu. Takkaa dhiira biraatti hin heerumne ani dubara. Ati moo? Heerumuu dhabuun keellee bareeduma mee reef karaa irraas hin gaafatin eessa akka baddee dhufte eessa badde? Maaliif badde ammoo? Akkamitti badde moo? Anatu madaamitiyyaan. Maallaqa ijoollee xiyyaanaa ergi maallaqa jaarsa kiyya maallaqa abbaa jaarsa kiyyaatiin ergennaan naariiti. Abbaa jaarsa keetiiti. Naariiti. Maaf si ergu abbaa jaarsa keetiiti ergu edda. Abbaa jaarsa keetiiti ergu edda si dhoorgatan. Ati na heerumne garuu isaa? Lakkibbaan heerumne reefu durbalamu. Akkuma inni dhaladheettan jira akkuma garaa haadha xiyyaati baheettan jira. Abbaan jaarsa keetii sun akkamitti ilmi isaa kan gafaa weessa? Obboleessi kiyya moo? Obboleessi kiyya miskiinaa bar. Obboleessi kiyya maaluma jira? Ijoolleen isaatirraa ammumaanaa gaggaadha. Takkitti heerumsiise malee takka faan aanaa waliin heerumte gisee. Duraa si wajjin heerumte. Ati heerumnee bitaa hin heerumne? Ana waliin heerumte? Inni heerumne hin jedhee jechi kiyya beektaa akkasitti haadhimananitti aduu aruusa keenyaa san banne jalaa bannee heerumuudhaaf kaaniyyuu achumaan jaarsan barbaannu jennee beezaatti heerumne. Malee namatti hin heerumne. Fiiza heerumne jettiin maali fiizaan kun araba moo maali isaa? Namaa miti bara. Wandoodha inni paaspoortii argitee nu erganii warratanii fiizaa keenya nu erganii tikeetti jechuudha. Akkasitti nu erganii warratanii aeropilaana korree xayyaara akkasitti dhufne isa nu ergan malee namaa miti. Naannoo waggaa 3 fudhatanii biyyarraa
waggaa sadii nu fuudhanii warratanii maallaqa hiyyenaaf hin kennine achumatti dhiisee ba'e maallaqni irree dhiisee tan waggaa baay'eeti. Maallaqa hojii meeqa siree ol waggaa meeqa siree olgatan? An waggaa meeqa? Kamoo ji'a akka ji'a tokkoof lamaati. Lakki baay'eedha odoon lakkaa'e an waggaa 10tu ta'uun oolu. Hojii meeqa jette sa? Waggaa meeqa jette? Sula akkanii waggaa 10tu jette na fakkaata. Ati urga dhufee waggaa 3 na fuudhanii jenne yeroo duraa tiizaa. Beekee akkana jechuun kiyya bar waggaa 3 nu fidan waggaa 3 dalagdanii waggaa arrattan biyya keessanitti sin deebisaa jedhanii nu fidanii na fidan maal seete sunirree intala obboleessa kiyyaa sunirree kobumatti galtee miiree mana biraa ishiin biyyatti deebite ana qofa tafee maal seete waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 kana akkana oduunaan jedhanii na dabalchiisanii an waggaa kana guutuu naaf hin kennine. Waggaa 10 guutte akkasii osoo laakkoofsiiste. Inni argitu kanaafan waa hunda dagadhaa bar maallaqa sana yaada kanaaf sammuu sirrii na dalaguu dide. Namni maallaqa isaa dalagee hin arganne sammuun deeqqamaadhaan miti ree sirriin dalagu. Kinoo kanumaafan keessattuu fa'aa waggaan irra badi kan karaa irratti wanna tokko argitan mucaa Oromoo tokko argee nama akkasii kinoo waggaa karaa irra deemu. Argeetan sodaadhetti dhiyaachuu dubara waan ta'eefu maallaqa hin qabu silaa odoon maallaqa qabaattee maallaqa kiyya fudhata amma maallaqa waan hin qabaanneef durummaa kiyya na jalaa fudhata jedheentu itti deemu didee ammas immoo gaas silaalu miskiina waan taateef. Dhugaa itti nama baay'ee akkana rakkisaan si qofaa miti nama biyya keenya irraa dhufu shamarran keessattuu akkanuma dalaysiisanii kan dhorgatantu jira takka takka illee keessa akka kennuufima jira maraan itti haa ta'u wanni martuu hima tarteeti garuu. Mema sa'aatiin irraa deemeera gara dalagaa deema manni nam tokko hin jiru laas qofa mana keetti wanta kan sodaatin an gara hojii deemaa hin deeba yeroo dalagaa irraa buutti wanta kan sodaatin nagaa taayaa. Maaliin inni guyyuma har'a na fidee har'ateet har'umaan tana hojiittan deema jedha mee taa'ee har'ateetoo mana keessa waan nyaadhu waan dhugu waan uffadhu naaf hin kennu. Amma waan hundaafu waan nyaadhu jedha biyyee anaa nyaachisuun amma akkatti kijiba kana ajaa'ibaanan kijibe omtu nan argu dheetanii aniin tun haadha ijoollee sadiiti biyyarra mucaan kun odoo mee natti heeruminaan jedhe akkaman godha ijoollee sadiyan qaba maal abbaa kiyya ta'uudhaafani namni na beeku hin jiru dheetuma sobe amma oomiitittan mana kana keessa ta'a tasa oonan gadi ba'e namni na beeku hoo jiraata. Namni na beeku eessaa dhufa biyyi kiyya silaa fagoosan eessatti dhufanii namni na beeku argamaa miti. Namni na beeku hin argamu. Oo natti heeruminaan jedheerree inumaa hin heerumu waan dhiira na sodaadha dubara waan ta'eefu biyyuma kiyyattan galee heeruman jedhaan. Amman hojii argadhee sirraa bahutti uumaa waa takka nan gaafatin. Ookaan itti immoo sim jenneetuma akkuma kinu ijoollee ollaa keetitti mana biraa barbaaddadhee sin cinaatti galee ta'u. Akkasumattan waggaa biyya galee walitti heerumnan jedhaan. Yookiin immoo yoo odoon mana arabaa dalagu fooqii ol baadhee gadi ba'uu durummaan na jalaa badeen jedhaan malee oona itti heeruminaan jedhe akkaman godhaan. Yaa Rabbi soba kiyya naa dhokseeti. Mee du'aayii takkaan godhadha. Waggaan manaa bahuu du'aayiin goone barodoon du'aayii godheeraadha kijibaan mana ga'uutu jiru. Yaa Rabbi soba kiyya kana naa dhokse. Mucaa kana soba kiyya kana hin beeksise. Si fuudha akkanaan hin jenne. Akkumatti taa'ee mana kanarra isii dhiisee tan ba'aa bakka hojii taa'aa akka jedhu afaan isaa akkas naa beeksisa. Wannan jijjiirra dhurree fidanneeti mee ofirraa hin ciisa. Akkam oltu jiru? Oltee akkam? Dhiifama maqaa kellee barreessin gaafanne jarjarsuudhaati saaruu aarii qabdaanis saatiin dalagaan irraa taree dheetuma jalise. Eenyu itti isaa maqaa kee? Faaxumaa. Faaxumaadha. Uffata kana aga achii ka bakka dalagaa jirtu fidatuuf jedhee qaba hiriyoonni fi asii gurfaan bira qabatan kan isin ka jaraa fidee dhufee hin jijjiirratti. Jalatoomi yooma huccuu takka hin qabu iyyuu akkumatti baaltoo dhuman ciisutti. Achiillee hin qabdu jechuu? Deebi'uu hin danda'u achitti na qabani. Kanas isaallee sibiilna rakkoo hin qabati mana gadi hin bahinaati mana kana gadi hin bahin. Tole nan jijjiirradha manni fincaanii eessa jira? Asuma.
Mucayyoo fi miskiina fakkaatti. Hin heerumnetti dhumaadha. Bareeda ammoo. Mucayyoon ammoo daa'ima fakkaatti illee ilaalchattis. Akka nama kaawwanii illee ittiin dubbadhe aartee baatee. Garuu mana kiyya irti eessa ittiin dubbadhu aartee ittiin qaama kana isaa deddeeffattu eegee itti ilaalee jala qora. Manuma naa dhuftee jedhamu. Baree itti galee obsa qabamu. Du'aayi! Awwaallee janaan guddisu. Telefoonas guddaa qabadhee akka ijoollee taa'uun hin darbu waa hin jala. Rabbi abbaa miskiina akka aree manuma namaa fitu. Yoo hiikutti jechuun uffata illee fudhattee. Jiraaree meerree barbaadu nan argaaree jiraaree jiraannaan lammii kiyyaan furuuree. Kottaadhe. Namatu balfuudhaan jedhee gabba'e taa'e. Akkami manni akkamiin qabbanaami? Hin qabbanaa'u baay'ee. Kophaa taatee ta'udha maayii kana? Kophaan taane. Atis hojii tirtaamti rakkoon qabu. Kanaafuu ijoolleen hojii irraa yeroo takka hin dhufanii yeroo san ati manuma keetiin ilaalta wanni nama yaadchisu wanni siyaasa hin jiru hin yaaddeen. Ayyee. Manuma keetiin ilaalta. Anis waan yeroo mara dalagaa dalaguuf namummaan mana taa'uu hin jiru. Mana hin teetta. Mukaayini ati yeroo halkan illee yeroo ana as rafa ati mana hirriba kiyya rafta sii galee. Lakki rakkoon qabu. Anis asuman rafaa atis asuma rafta. Eessa rafta? Kophaa kiyya rafuun nas sodaadhaan. Rakkoo. Kophaa miti algaa kiyya rafta bakka amanni rafu siin jedha. Beekee lakki anis kinoo bakka kana rafaatirree achuma rafta. Ani rafaa rakkoon qabu garuu halkan ati harkaan hin deddeemtuumi. Harkaan wayii harkaan deddeemtaa? Atumu hin tuqu. An nama keenyaa dhiise ana rabaa sanuu hin tuqan. Akkas taanaan bareeda. Wanni goota. Keessumaa itti balbaladhaan afa kaane. Beelaalee deebi'aa taa'e. Tole. Maalumni kun mucaan akkanaa haalli isaa waa tokko natti hin bareedne. Akkamitti harkaan deddeemte naan jira hattuu naan jechuu isaati. Ayi Faaxumaa an guyyaa takka mana arabaatitti alagaan sunuu waan harkaan deddeemtanaan hin jedhin inni harkaan deddeemtanaan jedha. Maalumee mucaan akkanaa. Maal gochaati maal goota? Rafi uffata siraaf irbaata sii godhee deebi'a rafi. Nan hojjedhaanu rakkoon. Rafi. Rakkoon qabu nan hojjedha. Alatti hojjetee dhufa amma dhufa. Garuu nyaata dhiirri dalage takkaa nyaadheen beeku har'a nyaachuufani. Egaa yeroo hundaan dalagu ta'e maal ta'a odoo na fuudhee akkamitti na fuudha amma ani kijibeetu ani dubara jedheenii amma waggaa isatti heerumu maal ta'uuf? Faaxumaan fayyaan qabdu atis dhus jedhu toora. Barbaadu nan argaaree jiraaree jiraannaan lammii kiyyaan furuuree. Kottu beelan jira kottu. Qopheessitee kubuutu.
Maali isaa kun hundi immoo? Kun hundi moo? Kun hundi laal yeroo mara godhuun dhaqqabu an sii galee. Irraa nyaannatuma dhiistaara yeroo biraati. An akkasuma yeroo mara romaa nyaadhee dhiisee kana muuduu jaala. Nyaadhu kan? Nyaadha yaala. Keessummatiin haa? Hedduu mi'aadha abboo. Ani barre yeroo mara uumaa godha namni naa godhu hin jiru kana waan ta'eef. Dhugaa bareeda goote. Nyaadha. Fatima, mana sirreessaa ta'a. Mana sirreessaa jiru. Please irraa rakkoon qabu. Kun manni nama sirreessu yeroo mara waan hin arganneef akkana haa baratu dhiise. Tole. Fatima, akkana isiin sirraa fagaatee nan dhageettu waan hin jedhu. Waa sitti muu fedhe Fatima. Way aartee mana dhiiftee badda. Inaaru rakkoon qabaatu natti muu baatte hoggaan ana keessa baradhe nan deemaanu rakkoon qabu natti nime. Laa waan mana kana keessaati waan sitti muu barbaade. Maayini? Waadaan asiin taa kampanni ol kaate. Ana aartee jechuu kiyyaaba. Inaaru? Waadaan asiin taa? Faatuma. Ana kuma dura sitti mee takku dubartiinis walitti makamee yaadaanis qaamaanis hin beeku. Bareeda. Bareeda fuudhin. Bishaan hin dhoobadhe bishaan. Meetaa hin deemtu. Bishaan fidadha. Waan dubartii maqaan ofiin ammoo akkatti maal isaa? Osoo ittiin dubbatimu. Akkana taanaa neeruun hedhuun osoo akkana ta'u. Wanni akkanaa kun waan neeruun horii manaatiin beeku. Ittiin dubbatiin gafiidii. Itti dubbadhe fa'aa manatti hin deemte jechuudha. Bakkoon itti bitama akka xiyyaatti wal fakkaataa wal barbaade. Dhuftee Faatuma? Naa fiddee bishaan? Moo ofii fidde? Naa fiddee moo ofii fidde bishaan? Bishaan? Taa'imee taa'i. Anaaf fidee ofii kiyya gizee yeroo baay'ee natti haasa'an. Bishaan na dhoobessa. Dubbii dura si jalqabe si waan isin jechuudha isin galle bara. Waan mana keessaa waan jiru kana. Ommaa waan akka hin bibbitin rakkoon qabu waan nyaata baay'ee nyaata. Laa waa bituu ati nyaata hin jira wanni martuu hin jira wanni nyaata barbaachisu. Mi'a manaa geeddaruu edda. Omaa siif hin godhu hin geeddarin mi'a manaa. Mi'a manaati miti waan takku mana seeniin mana seensisuu deema. Nama fidachuu edda rakkoon qabu fidaan irree sammuuna kana nan deema jechaa kan jira. Si qoy waan jedhu dhagaye gaafaan na fidache. Tole natti. Ani akkuma dura jedhe durallee nama hin finne ammaachis dubara fiduu yaadu si galee. Iffidin maarree bareeda. Iffidin maaliif fidde? Omaa siif hin gootu dubartiin iffidin. Anuu fiduu itti yaadu si yaannes. Garuu bareeda. Tarabbii ofiin oofee fidetu jira isiisan irra mari'achuu deemaa. Eenyu fide? Bakka biraa jirti? Bareeda ka ol la barsiisiis. Sima itti baanaa bara. Dhuguun barbaada. Dhageedha. Mucayyoon teenyataa ollaa kiyya galtuun isaa dhufte si galee. An kanaafuu waa mara laalee waliin sirreessaa waliin uummata meeqaan. Nama manaaf ta'ullee durallee akkuma laalee ittiin arginee akkana taanaan yumaa qabbaan guddachuu qabu dha. Oofii mana rabbi dhaabute amma moo gadhiise eeyyuuti salphina. Aloo. Khayri waaf siyaasa dheewaadha. Abboo rabbi oofee meeshaa wayii mana nuuf fidee akkuma itti irraa banu wallaale akkuma itti hiiku.
Amma mucayyoo itti dhufee beektaa durbummaa qabdi yaa daa'ima walitti yoo ilaalan deema beeksifti. Garuu yoo ati afaan takkitti dubbattu bishaan kaata burcuqqoo takka fette afaan takkatti. Saa isi amaluma isiiti moo nama maratu nama durbummaa qabutu akkas. Hayya akka taanaan durbummaa qabdee jiru. Akkas taanaan bishaan burcuqqoo miti jaarikaa tokkollee fidee as kaafee mi'aaduu hiddu. Dhufte Dhufe. Dhufteerta. Qofaan na qabe qofaa. Akkasitti ijoolleen hin dhuftii amma mi'aan hin deemaa taa'e. Tole. Yaa Rabbi. Si fuudhanaan jechuutti jiraaba. Anas sodaadhee nafni. Mee maal ta'a aduma san oduun ani haadha daa'imaatii jedheen raadde. Amma akkaman godha. Kijiba baay'een qaba. Kijiba kiyya kanaan waliin na fuudha. Odoon kijibuu baadhee raadhee odoon na fuudhee mucaan maskiin. Yaa Rabbi. Ollaan isaa sun immoo nama akkamiiti raata? Mataan sirriitti na dhukkubaatti jiraanii asumaan gadi ciisamee amma dhufu. Barbaadu nan argaare jiraare jiraannaan lammii kiyyaan furuure. Eenyu? Akkam jirtu argamne? Seeni? Turtii isaa ka dhufte? Akkami ee ture? Maali hin dhabamte maali kana hin walleen bilbiltu tirifoon maalillee? Silaa torbeedhaan ba'amuutii nan dadhabee reefu maal ol seene bar? Reefu seenaa ta'a. Malee balbala kee ijaan millachaatuman bira darba. Rakkoon qabu har'a bara keessummaan na bira raayyu. Keessummaa akkamiiti? Keessummaan bar guyyaa shan na bira eedee ol gaafate deemte saniif anuma biratti tobeef deemaa argame. Eessaa dhufte? Deemteetuma dhufte lukuba lamaanii. Waanuma sanii si mari'achuu dhufee barati obboleettiitii yaate akka obboleettiitii yaate silaala. Tole. Eeyoon durbummaas qabdi bareedumas qabdi qaama dhaabina qabdi wanni irraa hin jiru akkanatti ilaala. Ofiin tuqnee mati erga ishiin dhufte haraa mandalagne. Lafu isiin garas lafti namatti yoo ati haasaa itti haasoftu sitti hin kalooftu kaati akkanatti kalaa dhiisu. Haasuma sirri itti haasanuun jaalattu. Akkas taanaan baay'ee gaariidha. Maal si gargaaru amma wanta danda'u waan qabaadhe siin gargaara. Wanti dandeettu tokkoffaa kanuma irratti naa laaltee waan ofii filadhu laalan si hima beektaa? Sanis liirallee dhaara isitu beeka dhalaata waan taatee. Sirri. Dhahixee sanis laaltee laalee anammoo waa mara ni kaa'edhaa fi si galee. Yaa ta'u maa rakkoon qabu? Siin dubbisa. Mee waan si wajjin deema waan si bitee dhufe seetiin beektaa mee? Akkuma na barbaaduutiin mana dhahixee ammoo yoo argitee atuun beekteen dubbifte. Garuu itti naa hin waan ani akka miskiina ta'es akka fayyaalessa ta'es akka namas hin tuyin. Yaa ta'u. Itti naa hin waa maraa. Homaa rakkoon qabu kana siif kana anuma irratti dhiisee ani siif hin amansiisa. Waan salphaadhaa miti kun. Akkas godhi kalaas ani wajjin walitti deemu asumas seega taa'etu. Atamoo arginee yoo ta'e yoo akka tasaalee si gaafattu isiin si gaafattu. Kai mee turteerta amma ammicha yoo guyyaa isiin dhuftee jaalalti si daadha guyyaa si onna deemti laal najjeesuu deemti yoo xiqqoo tanaa argite. Mee ka'iin ani sammuu si duubaan dhufee akka isiin irratti hin beekne caqasa. Tole maa rakkoon qabu. Duubaan deeme naafoo deeme immoo akka isiin argine. Yaa ta'u maa rakkoon qabaatu na duuba kottan si duran ba'a. Michayyoo. Obboleetti. Bareeddu. Keessummaa maal hin dhageessu? Faatuma. Maal si goota? Haatu maal si goota arganni maal goota asiasi? Wallaa kanatti galamate wallaa mucaa kanaa taani. Si mucayyoon inni jedhe. Kaana. Maaltu si fidees? Arganne. Kootu kamaan nagaa jedhi kan maal nadheessita? Akkami? Naguma. Jirta? Fayyuma. Akkama Naguma. naguma. Naguma taa'e. Taa'i. Jirta. Jiru. Akkamitti as ta'uu dandeesseeti? Ani duraanii kontiraata irraan tureeyyuu beekna nan ba'a boqonnaa torbanii nan ba'a. Malee duraan kontiraata irraan ture. Ati akkam kontiraata dalagdinaan jedhanii biyyatti bakka. Nan bade achii nan bade. Nama ajaa'iba garuu miilli fideetuma bakkee tokko nu geesse gaa. Dhugumeetti. Mucaa kee isa guddaa saffaa qallaaliin yaade seete waan xiqqaa kanaayyuu yaadne akkam bilbilaa jirta ijoollee keeti. Bilbilaaf kan jira. Maashaallah baga bilbilteef. Arganne. Noor. Akkami? Wal beektanii? Wal beekna mati.
waliin guddanne bar naannoo tokkotti dhalatne waliin guddanne. Naannoo tokkotti dhalatne waliin dhufne. Sirriitti ol beekna baraani ijoollee ishiitiyyuu baay'een jaalladhaan ture xiqqaa ta'e mucaa xiqqaa tokko anatu yeroo baay'ee baata. Ijoollee nu? Ijoollee ishii ijoollee Faaxumaa. Ijoollee qabdi? Ijoollee qabdi biyya maali ati hin beektu kanaafuu sirra. Hin heerumne naan hin jenne. Hin heerumne dhuguma hin heerumne bari hin heerumne. Meerree barbaadu nan argaare jiraare jiraannaan lammii kiyyaan furu.